yeroo baay'ee chaanala kanarratti gaaffilee hedduun naaf dhiyaata. Isaan keessaa namoonni hedduun kan isaan gaafatan weebsaayitii mataa keenyaa akkamitti hojjetachuu dandeenya, akkamittiinis immoo itti fayyadamna, Google wajjin walitti hidhannee akkamittiin irraatii qarshii argachuu dandeenya, galii mataa keenyaa argachaa informationii hawaasa keenyaaf karaa kamiin dhiyeessuu dandeenya jettanii na gaggaafachaa turtanii waan jirtanii fi guyyaa irra kana sana hundumaaf furmaata kan isiniif ta'u waan haaraa ammaan duran baratamne waan ajaa'ibaa baay'ee tokko isin gammachiisuun isiniif qabadhee dhufee walan isin barsiisaa jechuudha. Namni beekumsa hin qabnes beekumsa qabus karaa salphaa ta'eetiin weebsaayitii mataa isaa danda'e banachuudhaan achirratti hojiilee garaagaraa hojjechaa hawaasa isaa fayyadaa qarshii yookiin immoo galii mataa isaa irraa argachuu karaa itti danda'u siistama bareedaaf ammaan dura hin baratamne barsiisneetii jirra jechuudha. Kanaaf barnoota sana argachuudhaaf salphaatti liinkii isaa description box jala isiniif kaa'ee waan jiruuf achiin tuqxanii seentanii viidiyoo akkaataa itti fayyadamtanii fi akkamitti akka galmooftan akkamitti akka qarshii kaffaluu dandeessan wanta hunda isaa isin barsiisu achirratti kan isin argattan waan ta'eef kanaaf liinkii isaa description box jala isiniif jira waan ta'eef kana hunduma isaa informationii ga'aa ta'e argachuuf achiin seenuutii qabdu jechuudha. Egaa kan isin barattan barnoota kana hundumaa afaan Oromoonidha. Baay'ee tokko itti gammaddu amma magaalaatii check out godhaan isiniin jedha. Bye.